Warga baga shawari kiyya keessa biyasi. De Oromoon nama sikate bar. Nanu gootee namni an dadhabe ishee kaa beeti jedha. Yaa faranfo. Maali kun namooti ni nabo? Asliidha. Deebegee maqaa si goonee Oromoon ammooti ni hoolaa akkana kana miliyoona hedduu galchitee bar. Namni biyya irraa uumamuun nu naqaasise asliidha bar hoolaa. Kana waliin miliyoona hedduu jennee lakkaa'ame bar. Foroorsa maal godhan yommuu kennallee foroorsa maal goota? Maalirraa baratan asliidha. Viidiyoo isaa ammootiin bar haadhatiin biratti banuun jibbina bar abbaa keenya biratti banuun jibbina bar. Ganda keenya biratti banuun jibbina bar nama hayaa qabu fajaa biratti ammoo banuun jibbina bar. Asliidha maal atamee? Asliidha maal barta wanta akkam bar harree gurraattii bitaatii manatti hidhadha. Wallaahi isin fayyaddi asliidha. Harree gurraattii bitaa manatti hidhadha. Isin fayyaddi. Asliidha maal baratta yaa fargamfoo. Mucaa ammootiin xaasaa sakkaaramii namootiin raggatte fakkaatu kanatu kan egaa waraanne kan egaa udiddirii akkamitti waliin nu ooftan asli ani bar ndee barumsa lamaanuu kompeer godhee nama deemu bar barumsa akadaamii illee qaba bar ndee asli jechuun nama kutaa lama keessaa fuudhamee fiigaa ta'e bar fakkii argee fakkii naachaa ammootiin ilaal kitaaba irratti argee fiigaa ta'e bar akka waytasanii manatti hin deebiin mucaa ammoo natee dhugee nyaata dhugaatii nagaa argatin mucaa mana fincaanii nagaa iyyuu argin osoo ammootiin micii sadii eegisaa rigu ammootiin karaa ammootiin jalaatiin tare mucaa kana ol fuutanii sadarkaa itti gootanii bututtuu kalee namaa kenni bututtuu kalee nama bitee ammootiin nama ammootiin qeequu deema mana ina soo maa inni kuni bulluyni maali kun yaa aki kun jechuun bar zamana akiraa keessa jira jechuun asliin bahu jechaan mee ol dhaabatu jedhaan bumaa jedha asliin dhaabatu deemi jedhaan himee akkanatti hin dhaabateen deemu. Duun isaa jilbi lamaan wal dhaya kun kana jechuun zamana akiraati ani shakkaayu namni beetii dibu zamana akiraa ni dhufa jedhe rasuulli hadiisa keessatti nama luka boqqaa ka akka aslii jilbaan warri gaadeemu aslii shakkee amma duniyaa kiyya bara amma qaawwayyi argadhee mootummaa walii galee fataa itti jedhaa jira bakka balleessu duniyaa teessan kullii fixaa bakka nyaadha maaliif jennaan zamanni akiraa dhufe asliidha namni beetii digu isa ta'uun shakkaan rasuulli rabbii namni beetii digu zamana akiraa ni dhufa nama luka boqqaati jedha. Ilmi jilba waliin dhaa deemu duniyaa teessan maal walii qabdanii nyaadhaa bahee zamana akiraatu dhufe asliin bahuun zamana akiraatu suuraa isaa ilaalamee suuraa duraanii zamana baashee fakkaata akki zamana beelaa namni nutti as baananii bar zamana beelaa zamana baashee jechuu asliidha bar zamana namni ammootiin gogaa nyaatu zamana namni baashee irraa sidaanyaa nyaatu jechuu namni nutti as baananii isaa bar asliidha ammoo suuraa aslii saniin hin kadhatta bar miliyoona takkan argata wallaahi mee suuraa ammootiin aslii san fuudhi. Nama wiitu akka dhukkubsatee masgida baadiyyaa kana keessa deemi miliyoonaan argatta wallaahi suuraa isaa kana fuudhi hin kakadhaa. Mucaan hin jiru bar mucaan jira nama gootanii bar warruu wayita wala haatu wayita deettu aslii bar hobbaatiin nama ta'e eega achi darbanii biyyatti achi darban jara keessa ol ka'e haadha ruqiyyaa takka tu bada ammoo ruufni waaruu qabu jette mana jalaa fuute aslii bar hobbaatiin nama ta'e maal taate sila sila nun beeku attaasifame yaaddu hobbaatiin nama ta'e bar namticha wayituma dhalanuu. Bakka jechaan ji'a ammootiin torba keessa dhalate beeyta asliin baya wayii haadharraa bahee bayaa wayiiti ani haadharraa bahee haati hamzuu takka kama darbanii biyyee keessa darban baatii keessa godhata badaa wayii kun nama taa'etti haati hamzuu mana duubaa fuute biras achi keessa olaasani itti qaban mucaan sanuu ganaa si raggata ganaa ishee goobbayu si raggata ganaa nama hedduu si raggata yaa fargamfoo yaa waraan hin deemun. Asli namni ammootiin si jala ammootiin witnaani kadhattu birrii namni ammootiin karaa keessaatiin si kennee sheekaroo bee arrabsisiin jedhe marrajaan naga'e bara birrii walii qabanii warri ammootiin karaa warra bilisiginnaan ta'in birrii walii qabee si kennee bara lammaany sheekaroo bee ragga xiyyaanii sitti kennan ati karraa naftu silaa maaliif biyya baqaa keessa tarakkata osoo sooshaal miidiyaan dhabame namni beela'uusi sooshaal miidiyaa kana mee buluma sadii tiktookiin haa cufamu wallaahi namni beela'uu duratti asli rakkata akka isaan jiraa. Sheekaroo bee ragga xiyyaanii si kennanii bar udaan bule al taate sila asli isin beekuan ana raggattaa andee oduun nu gahe bar akka nama ammootiin hin ilaal birrii wayii ansirra baratee birrii wayiitiif bilook na godheedha wallaahi wa billaahi wa tallaahi birrii wayiitu sin gaafane karaa keessaatiin bilook sin goone gaafaati ammootiin hin ilaal tapha qabdullee geemii qabdullee. Yoo ka ashannaftu taate mastaawaqii masii dalage yoo ka ashannaftu taate quraana ammootiin dhibbaanii bittaa siin jedhe rabbiif jecha galata quraana dhibbaanii bittaa siin jedhe man yaa waraal as fidee an ammoo bilookii kasi gate
ati gadi baatee afaan saalaa haadhaa dubbatan yaa asli duraan rabbi jecha yaa amma si jibbe siin jedhe wallaahi wabillahi viidiyoo kiyya gabbaasaa yaa asli viidiyoo sunu baay'ee laaltanii sunu baay'ee sheerii gootan nama miliyoona meeqalla rabbiif jecha si jaaladhe rabbiif jecha si jibbe siin jedhe ana dura namni dulee waan afaan saalaa dubbattee eeganii namni si raggatee gabbaatee dhiifama gaafatte. Kophee sinaqa akka namni ammootiin si shelatee akka namni ammootiin ushururuu siin jedhu afaan asii hin buunu siin jedhu sanii miti haroo. Namni ammootiin hin dhagahin kasirraa ammootiin dhaabatuuf hayyuun kasirraa dhaabatuuf afaan kennan fokkata afaan salama leen dubbatu. Fokkataa zayii fokkisee ganda fokkisee ardaa fokkisee asii jechaan ka ardaa fokkisee ardaan viidiyoo isaa ammoo hin banuu baniin saalfataa bara haatee mataa qaqqabsiiftee bara haatee amrii taatee rabbisii haa araaru. Ammootiin abbee mataa qaqqabachiiftee obboleessa mataa qaqqabachiiftee bara yaa haroo liqii haroo afaan haroo yaa asli bar firri kee ammoo si jala saalfataa bara anaan si jala saalfataa viidiyoo kee ilaaluun saalfataa bara. Warri gandaan saalfataa bar feemasii maali ati hoolaa doktora jedhaniini kana lixii maali kun doktora asli jedhanii gararraa nama namni hagana ijoolleen birrii xiqqoo wayii si kennitee shoo asli duraanuu baasherre dhufee nama luqqaa oromoon nama si gatee bar giftii si kennee abaaboo si kennee maal dalaydemee dalagaa maal dalaydemee ati ammoo manuma teettee kursiyyii ammoo tiniin godhattee lammaanyi si baaseen jira masgiida kadhatuun garaagarummaan jiru bar madaabara masgiida jalaafuun garaagarummaan jiru bar. Namni galgalaa ganama ammootiin hin laal galgalaa ganama si afa ammootiin abaaboo kadhatu halkan keessa abaaboo kadhatu kan rafne ijjoo ammootiin walitti si deemte ijaan argitu wagamee qabiirra turte so abaaboo kadhatu abaaboo birrii kadhatu jecha bar masjida jala jirta nama masjida jala madaabara afatee bar yaa aslii haroo yoom galte masjida jala yoom alaa galte ati waan alaa galte seeta yaa aslii si namni kadhaa barsiise oromoo akka hin dalaganne ka godhe oromoo si. Hintalumateetu bareedu san ammoo mucayyoo san kadhaan barsiisin rabbii jedhi miidiyaatti sin baasin. Namni jaartiilee kadhaa barsiise si bara sirratti abboo jaartii ta'e miidiyaa irratti argitee qumbaa'e afaan ganfoo. Jaartii ta'e miidiyaa irra argitee abboo. Namni kadhaa barsiise Oromoo si namni akka ammoo optiniin kuun ashaangulliitii darbaaf kuun ammootiin geemii godha kaan ammoo torban kadii qaxar osoo kaan akkana godha. Ma Oromoo ammoo hoolaa seetaati kana mara ammootiin